milkaa'in Oromiyaa qofaa miti. Milkaa'in ummatoota argite ollaa Oromiyaa jiraatanii at the same time milkaa'in ummatoota Itoophiyaa keessa jiraatan. So kun ifatti osoo lafarratti mul'achaa jiru gantoonni Oromoo maal barbaadan? Dubbiin akka bara Haayile Sillaaseetii miti. Bara Wayyaanes barreen jalqaba namni Oromoon kaabaa fi kibba bahaa fi dhaha wal quban qabu. Har'a addunyaan kuni harka tokkotti deebitee namuu eessatti maal hojjetama akka jiru, eenyu maal hojjechaa akka jiru ni argaa waan dhokatee miti. Osoo waan kana arganu ijoolleen Oromoo ofiin jedhan. Oromoon bara Minilikis gantuun ni ture. Bara Haayile Sillaasees gantuun ni ture. Bara Dargis gantoonni ni jirani. Bara Wayyaanes gantoonni turan. Kan ifatti baanii waltajjii irratti baanii akka amma jarri keenya godhaa jiran. Bara hunda kana keessatti gantoonni tokko ummata Oromoo alagaa biratti deemanii abaaranii hin beekan. Amma immoo yeroo ilaalu manguddootiin Oromoo namootiin maqaan isaanii bara dheeraaf argite maqaa Oromommaatiin kitaaba barreessanii yuunivarsiitii barsiisanii qabsaa'aa hooggana turanii jedhamee maqaan isaanii himamu kuni milkaa'inni Oromiyaa maaliif akkana garaa isaan gube halkanii fi guyyaa irriiba dhabanii waan takka seenaa gantummaa Oromoo keessatti hin hojjetamne hojjetan.